ربين صدان دوتني قبري بخباتها وتيسن ميسب المؤرمو بيا اتشيبافني ميتركشو أديرو زمني خاسيج على 4 كيلو مليلك كاين خسينا أدوا قلم أدوا جارين أرم أدوا إين يخدولجس إين يختفار فممليلك يبر ماري قبيو ميتركشو خنل لولتو تابر أكما أبي ربرانو جولا ديم فينشاني ديمو داني جون كانت برو مليلك أججو تريبر بيتا ككزي أدوا جالتة جبتة فيت أورمون هالولتو فيتو بنينسي هالولو سن دي مخيامتي كتفار فمو مليلك يبر سينا أدوا والقبو جتشون مليلك متر خاتي جتشور هاي eenyu namni gartee fannoodhaan kilaash gurraacha gaafa ajjeeftan qabadhaa hidhadhaa namni jeen Jawaar Mohammadii kamaallaqa fuudheechi geessee sigale pirezidaantii naannoo amma namoonni gariin muummicha ministeeraati fannoo lolchiifachuuf mirga qabaa jira lolchiifachuuf mirga qaba abi Jawaar Mohammadiis fannoo amaaraa wajji mari'achuuf mirga qabaa jechuudha sigale مالي جاوريز مو ministeera ta'uu deema bar hay so marra koo qabare kunis wajji bareechuuf fannoo lolchiifachuuf mirga qabaame jaawariis mirga qabaa jechuudha hay wanni khallaabbana kam dawata mirgaaf dirqamaa u dambeeyit sigale ha so saniifuu wanni piipii lolchiisu jarri kun akkami walitti araaramee mataa dhukkubsu jira jechuudha. Ansirritti sheeyxaantichi nyaata hunda didee jandeen gaddafa. Aawu indii jajaan ija gurguddoo san ba'a. Akkami jirri jaawarii fi marroo waliin dhufu. Taayyee fi jaawarii waliin dhufu. Gabrasi waan sigale ni beeka sirri beeka. wanni abiyyittiin gartee aangorra taa'u jiru waan gartee mootummaa ummata oromootiif paartii mormituu tana mooraa warra mormituu kana diigee jiruuf mooraa santu gaafa anamma dura jecha tokkoon isin yoo yaadattan ta'e arrallee irraan isin deebi'e gaafa ummanni Itoophiyaa kun dhaabbatee akkam taana badu jirra dhumu jirra buqqa'u jirra mee maalli keenya maali je guyyaa sana biyyi dhumattiin isiniin jedhe guyyaan sun deemee dhufe guyyaan kun akka dhufneef qabsaa'u turani faarsee bulaa haaree wanni duursanii gayyaasaniif sigale faarsee bulaa wanni duursanii gayyaasaniif sigale akka guyyaan kun milkooyneef milkaa'ee jira mariin akkanaatti fufuu qabdi yes itti fufuu qabdi yoo mililik naftanyaa dur harma nurraa murte harma guyyaa nurraa muran san namni hooggan eenyu mililik arra kafaarsu jiru kasuuraa mililik tolchee gartee seenaa mililik ol qabu jiru abiyyi moo jaawari sigale abiyyi jechuudha galma aduwaa janimma walgayin ichi malee yoo jirti mililik du'aa ka'ee ka miidiyaa irra baasee miidiyaa Itoophiyaatiin haasoysiisee maayyirratti ogiitti dhaammatu ilma kiyya nageetti azaaba keessa walgarraa jee biraan kunne mililik yenee lije sii bakka na bu'a ati ilma kiyya bar mililik dhugaan akkas hin jenne namni irra waraabsisee akkas jiru isaa bar yaada san jaalatee akka ta'u wallaalee akkatti isa waaqeeffatu wallaalee mililik akka mililik itti waaqeeffatu wallaalee yenee lijeessii bakka na bu'u hay gaafa soo kunis mari'achuu jira inni milikitti amanu mirga qabaa bar ana biyyi mirgan qabu jechaan jiru mirga isaati sigal mirga isaati Jawaar Mohammadis mirga isaati mirga
akka namni isinii kabaju kanatti isinii kabaja. Wal kabajuun wal dhageeffachuun dirqamaa jechuudha. Biyyatti abiyyii qofa eenyu je? Biyyatti tiyyateeti tajaawarii abiyyiiti tan hundaati. Yaadaan an kennadhuun, yaada jaawar kennatuun, yaada marroon kennatuun, yaada taayyeen kennatuun, yaada zammane kaaseen kennatuun, yaada gabra tsiyoon kennatuun. Biyyatti jaaramti malee yaada abiyyii qofaan biyyatti jaaramtu hin jirtu. Paartii PPtu jaaruu dadhabne yaada abiyyiiti. Paartii keessoo paartii PP haa qulqulleessu dura. Paartuma PP tanaa waa paartii godhu dura. Afoosharraa kaasee paartii sirna qabdu, ta sirnaan bultu, ta heeraan bultu haa godhu dura. Gaafas inni hoogganaa jaba. Meeta ummata hoogganuu maal hoogganuu dhiise. Oromoon Itoophiyaa bulchuu jirti. Oromoon maarree bulchuu jirti. Itoophiyaatun bulchuu jirti. Hai. Oromoon Itoophiyaatun bulchuu jira mee abiyyi naa hime. Naannoo Amaaraa bulchuu jira. Naannoo Tigraay bulchuu jira. Itoophiyaan seenaan isiin himattu seenaa Aksum fa'a. Aksum dhaqee bulchuu jira ni danda'a. Sigal. Ma wali kijibna. Kijibni maaliif barbaachise? Dilanuma gartee ummata kana wallaalaa seetani. Ummata kana wallaalaa seetani. Saniifu Minilik eenyu ol kafaarsu jiru abiyyi jechuudha. Seenaa Minilik eenyu ol ka ol qabu jiru abiyyi jechuudha. Amma naannolee Biraanuu Naggaatii wajji wal ta'ee naannolee diiguuf hin deema ka jiru. Naannolee qabsoon dhufte federaalizimii sirna federaalizimii ka qabsoon dhufe niin diiga. Seenaan Oromoo seenaa qeenxeeti seenaa biyya diitu. Tanaaf Oromoon jibbamte tanaaf maarree taate seenaa Oromoo hundaniin balleessa. Haareettiin isinuu maka jechuu jiru wayi Jaawar Maammadii abiyyii bar. Amma naannolee kunoo kilaastira 5 baaseeti ganaa Wallaggaa Oromiyaa jechuu hin dandeessu. Pirezidaantii mataa sii akka qabdu godhuu deema. Hundaa'uu kilaastira 5 baaseeti Oromoo hunda adda bittinneessuu deemaa jechuudha. Sigalee. So ka abbaa gadaa rashansiise. Abbaa gadaa jechuun ija. Abbaa gadaa balleessinaan seenaa ta'e balleesse jechuudha namni sun. Ka Oromoorra gibira dabarse. Amma asumaanuu waan inni isin himuu irraa fedha. Gibirri haga dur kafaltan caalaa isinirra dabalamuu deemamma. Keessattuu Harargee fi Arsii fi Jimma Baale qophaawaa. Gibira isin kafaluu deemsan baran Rabbi gurraanuu dhaga'uuf sitti ulfaachuu ta'a kafaluu dhiise. Murteessee jira qaallichi. Sheexantichi booyyee isa gad erguu qofaa hafe malee murteessee jira jechuudha. So saniifu sirna kana jaarachuudhaaf sirna keessa gudeedamtu sirna keessa buqqaatu sirna keessa daangaan isii sarbamu amma karrayyuu tana Oromiyaa bulchuu jira darraa Oromiyaa bulchuu jira Wallagga cinaa tokkoon Oromiyaa bulchuu jira sigale Tulluu Guuleed Harargee Oromiyaa bulchuu jira Baale Oromiyaa bulchuu jira sigale Dirree Dhawaa Oromiyaa bulchuu jira akka feete godhachuutti hin jirtu soomale sigale Maaliif ke mee bu'uma takka tan inni Oromoo buuse mee hima yoo garaa keessan isin guutu igale yoo garaa keessan isin guutu dachii isinii kennu jijjiirama taate sangartee warri qabachuu deemu kunis isiniif gannaaf shirjaa iyyaaddeena kunis bar deeggarsa barbaada roggee aangoo qabate jarri kunis faarsee bulaani barbaadan iyyaadina igale Nuti dafqaan bultoonni gaafasiis duruma dhaabbanna yoo isaan dogoggoran yoo isaan akka malee ta'an dafqa keenyaan bulla duruma dhaabbanna. Jaawariis kabajaan dura dhaabbanne jechuudha ture. Haga ammaa bar viidiyoo takka amata meeqa kanii nan PP deeggare viidiyoo takka fiduu dadhabdee bar PP intani nan Jaawariin jecha tokko jedhe. An gaafasiis taa'ii maan jaan arraas abiyyi taa'uu maan jechuu jira. Hin mootu sigale wallahi mootu
namni arkatee namni dubbii teessi jalatti arkatee jira shawwaddi ati nama shawwaddu inni bar ispoortii tana fa'a godha amma jaartii fa'a pushaappii goosisa siigalee gaara keessa deemeeti namicha tokko fa'a wajjin footoo ka'a jaarsi ifiifuu abiyyi wajji footoo ka'u jechuun nama rabbii wajji footoo ka'e tanaafi namni na jaalachuu kana godhate jechuu fi harkisiisa mee nama si madaalu nama akka siyaasaa maal beeytaame soo nama qixa kee siigalee mee namoota si madaalan gurguddaa bira taa'e mee akkasitti waliin haasa'e yoo dhiira taate barsiisota yuunivarsiitiitii wajji hayyoota wajji haasa'e mee taa'e akkasitti akkanumaatu qotee bulaa fa'aa wajji footoo ka'ee way abbaa miskiinaa pushaappii jaartii fa'aa wajji godha way barbar inni yaada jijjiiru atteeshina kana gaafa Haayila Sillaaseen dubrummaa qabu bira kute namni namaan shawwadde ganaa namni lammaddii deebee siin shawwadamu sanii gaafa wayyaaneen ichi gadheyaatti janati ispoortii ceeta akka sheekka abbu taa'umma way goonni keenya cee'u jira waan isin jettanii quban qabnu jechuu turre bakka gaafa siif dalage amma nu dabbaree jira diraamaan kun diraamaa jijjiiruu hin dandeessu sumaa jijjiirama diraamaa jijjiir ichiyuma na miskiina wajji footoo ka'u miitirka shootahu nyaata namaa afaan kaa'u faashinni kun kutee jira faashina kana amma jijjiiri nu dabbaree jira faashina kun tadabbiraallee ante ay maalis sin dabbaru ati pushaappii fa way inni bar waan jaawara maammatoo faarsee bulaan kun jala dhufee miskiinni rabbii akkana jaajanii keessa maasaan jara itti argamee kun olaal inni qubaa'uun qabu waan jaawar jechaa jiru qubaa'uun qabu deemee ummata isaa dubbisaa jira maarree ta'aa jira adeero hanga inni gubachaa jiru fuula isaa laali fuula namichaa duratti keeka fakkaataa bar gaafa amaarri muusee juun sanfaa bar na nyaadhu jaabar hin garre galgala ganama khoflee inni khoflun gar bar amma nama warra isa deeggaru maal isin caalan ummanni kun jee boskiin halkan guutuu booyyee tana walitti qabeetu maa bulaa bar mee fuuluma isaa laaleeti waan inni keessa jiru chirraa garta namumaa gaafachuun sin barbaachisu so saniifu faashin akkanaa kanaas jijjiiri taayi mari'adhu nagayaan negotiation godhi khara Abu Dhabi teetii baafadhu jechuudha xayyaara bitattee ganaa namni araarame marroo fi jawweenis araaraman illiitiin oromoota duraan kara yaatu hundi araaramtee jirti namni keeysaan fixatee jira xumuratee jira kanaa booda namni ati gartee haareen bittu warruma amma bittee iyyisiifattu kana malee haareen hin jiru kana namni waa yaadu sammuun xiqqoo waa baachuu dandeessu hundi faashina kee bira kuttee jirti jechuudha nuti sirna jaaru yaana malee biyya jaaru yaana malee paarkiin jaaru jee jira namni sirna jaarra malee hoteelan jaaru jee jira namni sigale jaalala uumna malee gartee jibbanna gartee seenaa durmadaa dabartee walitti hooyine jibbannan babal'ifnuu jee jira jechuudha sigale ni gaha jee jira jechuudha amma faarsee bulaa haaraa kanaan wanni yoo xiqqoo abiyyi laalee inni isin hin ganin kijibaanaan jedhe arrammoo isin amaaraa fi abiyyi zamane kaasee fi jaawar addee gujirti yoo inni zamane kaasee dhaqee miilarran kufinifiif namatti ergatee kijibaanaan jedhe akkami zamane kaaseen an hidhachiisee tolfadhe gurbaan jaawar kun na jalaa fudhate mataan dhukkubu jira sigale zamane kaasee fannoo namni jaaree leenjisee hidhachiisee asiin ga'e isaa jechuudha kanaaf ragaan waborra shoorarkeessummaa kaayee haga ammaa fannoorra shoorarkeessummaan keenya jecha kanarrumaan isinii deddeebi'a dammaqiyaa oromoo mootummaa takka hoggii qabaattu mootummaa qabaachuu wanni si barbaachisu tan dhabde ittiin harkachuufi malee tan harkaa qabduu ittiin dhabuufi mee oromoon ganna torban kana ni hiyyoome moo ni duroome
mee ganna kan torban kana ni ajjeefame moo ni baraarame mee ganna torban kana ni dhukkubsate moo ni fayye mee ganna torban kana daangaan oromiyaa ni sarbame moo ni kabajame mee oromoon ni kabajamte moo ni xiqqaatte mee taayituma wahuma ganna torban kana keessa kutte qofa iflaalme yaa sabaqo taayitii iflaalme sirritti nuti laallee jijjiiramni hin jiru jennee gargalle gaafa gartee namni abiyyi jechuun biyya tana keessa qaaniiti namicha kana cinnee duuba dhaabbanne ni laalla jennee tiraay godhuu qabna jenne don't judge book by the cover jenne keessa isaa bannee laalla jenne keessaa fi jala isaa hunda bannee marmeela udaanii kan keessa ta'uu isa garree maqaa kana kennineefi shayxaana dhiiga namaa yoon dhuyne hin jiraanne ta'uu mirkaneeffannee nu gaha sabattillee hijibaa ooluu ni gaha jenne dhugaa isinitti himne jechuudha. Kun namicha jijjiirama fiduu miti. Mootummaan tokko jijjiirama fiduuf ummata biraa amantamummaa dhageettii qabaachuu qaba. Amma namni biyya sanii namni inni mindaa kafaluufu isan dhaga'u ni hijibaa jedhan mootii sobaa jedhanii murteesse namni hundi. Nama osoon namni ati laaltee gartuu namni yaada isaatii hidhame hin jiru jiru. Battee urgee isaa akkasitti harki hudduu duubatti hidhamee ajjeefameef qawwee kaaseeti. Taayyee danda'a kan hidhamee achi taa'u jiruuf qawwee kaaseeti. Hacaaluu hundee isaa kan ajjeefameef qawwee kaaseeti. Faisal Abdurrahman Faarsee bulaa kiyya hojii jecha kiyya kana hawallee jijjiire. Sigalee qawwee kaaseeti. Kaagaa ammaa mana murtii kan hin dhiyeessin hidhanii usaniituma. Abbuma fedheessiidha. Manni murtiin jiru, heerri hin jiru. Sigalee abbaan itti himattu hin jiru. Sirni hin jiru. Sigalee saniifuu mee nama kan miidiyaa irra taa'ee namni yaada isaa dubbachuuf hidhame hin jiru. Amma Elon Musk namichi abbaan Tiwiitarii hamma X kana meemma Tiraamp qeequ jira. Mee hidhame taayyeenis akkanumatti isa qeequu ture jechuudha. Yaada waan hin qabneef hidhee jechuu fuudhee soo mootii akkana jiru eenyuu isa amana. Namni isa amanummaa fixatee jira jechuudha. Uummanni keenya dammaquu qaba. Waan dhufuuf qopheessu qabdan. Maarree dhufee fudhataa miitirkishoo dhufee kanaa booda waan hin jala muree isinii himu. Nama Oromoon hayyamteef qofaaf Finfinnee bulcha malee nam tokko Oromoo bar makkalaakiyaan irra koofiyaa diddiima kun xiqqista akka jennaan waboodha boruu bar. Beeyta akkasi. Joollee Jaawar dhageeffattee karaa cufuu turtee bar ta'arra koofiyaa diddiimaa uffattee yaatu turte. Beeyta akkasi. Sigalee. Joollee baragaa ammaa Jaawarii wajji qunnamtii qabdu deeninnatii keessa dalaytu. Tagartee raayyaa ittisaa keessa dalaytu. Joollee qeyrootii bar. Qeyroo akkatti hidhatte tana biraani dhufee namni biroo nu gabroonfataa. Qabsooteenya nu harkaa fudha. Obboleessoo kun Oromoo tuffachuudha. Jabina Oromoo beekuu dhabuudha. Nam tokko wallaahi Abiyyi deemus nam tokko aangoon Oromoo harkaa baatu hin jirtu kana. Raayyaan ittisaa dilli arra inni leenjisu kun yoo inni ka'ee kute wabota. Mee seenaa takkataniin dhageensi mee haasa'u kiyya xumura. Gaafa daargiin kutu jaan. Waraanni daargii hundi Tigree tana dura dhaabbannaa nu lolchiisaa jeeti waraana bilisummaa Oromoo dhaqeeyyaa. Deemaa gantoota maaliif isin lolchiifnaa mijanii oofanii jechuudha. Osoo gaafas qabanii lolchiifatanii Tigreen Finfinneen dhuftu beekadhu. Arra marroo dirribaa akkasitti raayyaa ittisaa ni oofa. Arra Jaawar Mahammad akkasitti hoogganoota ammachi keessa taa'ee dalagu jiru ni oofa. Taayyee danda'a ni oofa. Hin oofu jechuudha.
Oromoon keessaa fi alaa wal dubbiftee jirti. Obboleessa wanni isin yaachisan jirtu. Kanaa booda Oromoon kabajamteeti wal kabanyee bulla malee namni tokko biyya san irratti abbaa tahee dhufee akka dursanitti Oromoo cafaqee bulchaa manaama Tigreetti irraa booda. Dhugaan si himan. Boowwoon bararraa hanga funyaanitti hidhattee sulultaa jala taa'u jirti. Maal eegu jirti tu? Xiqqoo kikir jennaan bar firfiroo kiyya barichi keeysaa rifeensa isaa akka fash godhu gartaa bar 4 kiiloo keeysa. Haga gubbaa namni ka'ee dhufu 4 kiiloon duwwa teessisi fakkaatte. Sigale. Amma dubbiin tolte qaceelte. Ka'iyya hayyuu hayyoonni keenya tokkummaa keeysan itti fuuftanii amma warri siyaasaa mataa walii qabatee jiru. Ijoolleen waraanaa duraanuu waraana. Zammane kaasee fi jawween zammane kaasee fi marroon humna warra siyaasaa kana duraanuu. Warri siyaasaa tana warri gurguruu warra siyaasaa kana hidhee hiikuu beeku. Warra kana waliif fiduu dadhabne duraanuu. Amma warri kun waliin nuu dhufnaan ililchuu qabna jechuudha. Ililchuu qabna jechuudha. Sigale. Ililchuu qabna inshallah. Keessaa fi alaa wal dubbisaa jirti Oromoon. Sirni kun nu gahaa jechaa jirti. Duraanuu adda nu qoqqoodeeti gartee Amaara kophatti itti hasaasa. Haan kophatti itti hasaasa. Haan kophatti itti hasaasa. Waggaa hanga kana bulchee jechuudha. Amma gartee nu gahaa jira jechuudha namni hundinuu. Saniifuu obboleeyyan kiyya wanni ganaa dhufee Oromoo harkaa aangoo fuudhaan jirtu. Abiyyi harkaa aangoon fuudhamti malee Oromoo harkaan fuudhamtu. Gurra si calaqu. Nagaan jiraadha. Kun sheekkaa butaati. Sagantaatti aantuun hanga wali jechaanuu yoo rabbi jedhe nagaatti.